waan feetes goote asiinis baate achiinis buute alhamdulillah qabamtee jirti ilililililil akka kiyya namni gammadan laahi godha ani hedduu tokko gammade waan qaaqullee wallaalee jira kana nu arrabsiti barnamtittiin afaan jedhee gadindu waan siiriinsi shirkiinshis waa takka shin fayyane kunooka namni ilmi namaa rabbii gaditti akkana likkiishii galchee alhamdulillah rabbil alamin kana booda gaagaru mujrimummaa shi sana guutuu dhiifte badii shi sana guutuu dhiifte gabbaatee gayoo achi gabbaasan ta'e salaattee rabbishiitti deebitee namummaatti deebiti jedhee abdadha garuu kana booda kanarraa baratuu qabdi jechuudha. Sa'iidiin akkana ishiin tuffatte dhiiraanni mee ammuma kana ati dhiiraa ittiin baajjiidhaan maali abdiidhaan dhagaa jirtanii miti ati dhiiraa qamisii akka kee uffadheenni jennaan shiita sii fide ittiin a'uus billaa mucatti waanuma qaaqxuun beektuune udaanaantitti gadi nu udaantee udaan shibaatii meeqa guutuu nutti taphattee har'a rabbiin irra nu aansee isiniin jedha ka irra deddeebi'ee an ammallee galanni guddaan rabbi isaa gaditti sa'iidoodha abdiin illee haa galatoomu aga fedhe ofiillee jireenya isaa olii gadi jejjeequs mucattii kana dhaabbateera alhamdulillah bicha sa'id kanammoo sirritti akkuma isiniin jedhe amaanaa isinitti haa ta'u du'aa'ee godhaa fi dhugaa rabbi ilmoo isaatiin walisaa agarsiisu jireenya isaa boorofte kana haa qulqulleessuuf rabbiin haasida hunda irraa haa qabu. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan kooshoo jirra jirtuu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa guyyaan kaleef guyyaan har'aa nuuf gammachuu guddaadha jedheen abdii qaba keessattuu hordoftoota keenya jechuudha kabaatii meeqa guutuun wajjin dararamaa turtanii dhugaa dubbatuudhaaf anillee isin daran gammade isin immoo ana daran illee jedhee yaada jechuudha dhugaa guyyaan har'aaf guyyaan kalee kabajamuu qaba jechuudha maaliif guyyaa bineeyyooniin seexanoonni itti nuuf qabamanii jechuudha baatii meeqa guutuu dararamaa turre of alhamdulillah rabbil alamin rabbi jalaa maaltu ba'a rabbi maal dadhaba sheexana musiibaan buusaa ba'an kana rabbiin irra nu aansee akkanattiin ijaan arguun keenyatti kunuu waa takkadha yoo har'aan kana duunee omaa nutti fakkaatu jechuudha dhugaa dubbatuudhaaf hajjii fi jaartiin hajjii kun waan isaan nu godhaa bahani waan dagatamuu miti jechuudha alhamdulillah ka galanni ka rabbii fi kan sa'idoo ka abdiillee haa ta'u keessattuu sa'id shoora guddaa dalagee jechuudha maaliif iyyuu jalqabarraa haga hamma kana aga guyyaa har'aa kana osoo isaan tuffattu osoo isaan arrabsitu isaan kun dhiiraa jettee aga afaan shimee qabantu namtittii afaaniif udduun haasa'aa deemtu kana rabbiin akkanaan ijaan na agarsiisuun sa'ani alhamdulillah jedhe dhugaa waaqa innaa isiniin kun warriin akka kiyya gammaddanii warriin akka kiyya fataa zanaa jettanii amma hirriba gaarii raftanii bultanii jechuudha anuu kun akkana of gatee akkana algarra taa'ee irra isinii qaaqaa jira jechuudha maaliif iyyuu akkaataan ishiin nama gootu akkaataan itti ishiin nama cabsitu namaaf nama hin kabaju nama dhiisaati mee nama dhiisa namni kun nama rabbishii kan ofirratti hin kabayne rabbiin akkana gabaa salphinaa ishii dhaabee sanuu aga har'aa kana arrabni keessaan duubar haga har'aa kana arrabni keessaa gaccitee kan hin buune aga har'aa kana kan nama arrabsitu rabbi akkanattiin gabaa salphinaa ishii dhaabee jechuudha mucayyoo caaltuu gurguruuf mucayyoo caaltuu waan ishiin hin godhin hin jiru rabbiga nama gadhee dalagu gaafa tokko hojii isaanii kennaafi jechuudha ani garuu waaniin haasa'us waaniin jedhus uma wallaalee jedhan saatii dheeraa dhugaadhuma kana bakka yaanii ima iyyee jechuudha iyyee waan ishiin akkatti ishiin arrabsite dhageessanii jirtu yeroo darbe bilbilatti bilbilee toftumaan illee ofitti qabee daa'imtittiin iddoo jirtu nu agarsiifti jedhee itti bilbilee arrabsi ishiin na arrabsite qismii ishiin na cabsite argee iddoo ishiin jirtu osoon akkanatti tumee itoo ishii waa tokko godhee silaa keessi kiyya ni qabbanaa ture fagoodha bilbila keessaan gurri kun aga na uratu na arrabsite jechuudha inna anamma maal jedhe isinitti dubbadha dhugaa bakka in qabbanaa keessi kiyya ni qabbanaa jechuudha aga irriba dhabne mucattiin kun maal taati boru maal gooti boru maal balleessiti jedhee namuu biyya eessa ifaajee bilbilee cinqamee cinqii meeqa nu naqxee mee baatii ramadaanaa sana ni dagattanii siiriin wallaahi warreen shirkii fi siirii fi waan argitan jala deemtan kana kunoo dhumnisa hin bareedu dhumni namaan tolu dhugaa dubbatuudhaaf jechuudha rabbiin akkana guyyaa tokko
gabaa salphina nama dhaaba'anii warreen akka kiyya gammaddamme komantii nu barreessa laayikii illee nu godha guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti guyyaa fataatti jennudha dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen mana maadaamii taa'anii cinqamanii bilbila kiyya feesbuuka kiyyanaan gara garaarraa fudhatanii naa bilbilanii waa'uma caaltuu kana daraa jedhan guutuun hedduun keessan maal jedhee isin himaree gammachuun keessan daangaa qaba jedhee iyyaadu jechuudha hedduu gammaddan nu daran jechuudha nu caala dhiphattanii har'a maaltu dhalata har'a maaltu dhufa har'i maali jettanii warreen cinqamtan hedduu akka gammaddan abdii guddaan qaba jechuudha dhugaa dubbatuuf namni keenya miskiinummaa ni qaba gara laafummaa ni qaba maallaqaan sincina dhaabbanna namoonni jedhan hedduu turanii maallaqa caalammoo nama kana fayyaa isaatiif cinqamanii eessa bilbilanii yaani lubbuu caaltuu fi hiriyoottan ishii waamtee ayyaana jettee gaafa ishiin sun miilaattuuf sanan yaadattu miti kan nama Dubaay irraa ijoollee bilbilee abdiitti lubbuu nama hedduu oolchanii jechuudha dhugaa dubbatuuf hordoftoota jechuun maatii olidha jechuudha isinii inna isiniin kun har'a irriba nagaa raftanii bultu jedheen abdadhaa akka kiyya gammaddanii waan haasa'us waan jedhus na harkaa badee jira jechuudha maaliifuu namtittiin kun bakka tuffiishiin namaa qabdu laala tuffiishii jechoonni ishiin fayyadamtu aga ammaa kan aga sa'aa kanaatti illee dhagahaa jirtanii jechuudha garuu arrabni kun waan akka nama hin godhu jechuudha namni yoo kabajaa qabaate kabajaa yoo ofirratti eege jaalalaa fi kabajaa namni namaaf qabus namni nama kabajus kabajuma qabaayyuu jechuudha ishiin garuu akka nama dhiirarraa hin dhalanne abbaan dhiira obboleessi dhiira belxeqqatti afaanuma kana dheeratti alhamdulillah garuu sa'idoo kana rabbiin umurii isaa haa dheeressu du'aayii godhaaf meesin illee kuni maaliif iyyuu inni illee haadha manaasaa irraa fagaatee ijoollee isaallee dhabee akkanatti baatii meeqaaf jechuudha waggaaf deeman maal tafi jedhamaree fagaatan addaan jechuudha du'aayii godhaaf sa'idoo kanaaf illee jechuudha rabbiin sheexana jidduu isaanii jiru baasee haadha manaaf ijoollee isaatiin walii haa agarsiisu jechuudha rabbii gaditti kan nu gammachiise ka onnee keenya kana qabbaneesse ka onneen keenya aannan dhugdee akkana nu qabbaneesse kun eenyudha sa'idoodha dhiira jechuudha bakka dhiira jechuun kana dhiirummaa isaa nu agarsiise kanaaf iyyuu isaallee du'aayii godhaafi maaliifuu innu jireenya namaa sirreessuuf jireenyi isaallee ganaa walitti hin deebinee fi siniin jedhaa hordoftoota keenya meeqa warreen sa'idoo jaallattan illee komantiinis na agarsiisa laayik illee godhaa dhugaa dubbatuudhaaf sa'id jechuun ani maal jedhee isiniif maree agaa ani qaamaan isaan birallee jira chubaadhu yaadaan immoo isaanuma deeggaraa ture isaanuma cinaa dhaabbataa ture onneen kiyya akkana na gubatti turteeyyuu jechuudha caaltuutti har'a boruu qo'i kaamaali ogguushinaan jettuuniin aara tureeyyuu rabbiin immoo ammas akkana irra aansee ishii kana gabaa salphinaa dhaabee mana hidhaatti rabbinuu naqi ganaa waa hedduu nu agarsiisa baatii ramadaanaa soomana nu dhoowwitee nu iraarsite magaalaa kana buggoote magaalaan alatti illee na ijoolleen biyya adda addaa akkana gubataa turtanii har'aa fi kaleessi guyyaa gammachuuti dhugaa dubbatuuf garuummoo abdii maalii hajjii kana ogguun laalu xiqqoo kalee keessi kiyya na dhaga'ame maaliif akka ta'e hin beeku na gaddisiise xiqqoo ishii yaani badiis qabaatu yoon akkasitti ogguun laaluun ogguu san akkana motorarratti ol harkisan akkas keessi kiyya dhugana xiqqoo ishiin ariifate dhugaa dubbatuudhaaf badii guddaas qaba kan isallee akkana gootee akkana jaanjeessite garuu isadha inni mujrimummaas haa qabaatu malee agas marammoo daa'ima isaatti jabaata jedhee hin hubanne garuu hundaafuu lachuu hojii isaanii haa argatanii waan hojjetaniin gaafatamanii jechuudha alhamdulillah rabbiin kana nu agarsiisa mallee kana waa hedduu nu agarsiisa rabbiin moomee daa'ima caaltuu kana baatii meeqaaf addaan fagaatte kana ammallee rabbiin ijaan wal isaan agarsiisu jedhaati isinillee du'aa godha egaa guyyaan akkuma isiniin jedhe guyyaa gammachuuti guyyaa maal jedhee isiniif hima dhugaan baay'ee takka gammade maaliifuu akkana nu arrabsiti barnamtittiin afaan jedhee gadi ndu waan siiriinsi shirkiinshis waa takka shin fayyane kunooka namni ilmi namaa rabbii gaditti akkana likkiishii galchee alhamdulillah rabbil alamin kana booda garuu mujrimummaa shi sana guutuu dhiifte badii shi sana guutuu dhiifte gabbaatee gayoo achi gabbaasan ta'e salaattee rabbishiitti deebitee namummaatti deebiti jedhee abdadha garuu kana booda kanarraa baratuu qabdi jechuudha
Sa'idiin akkana ishiin tuffatte dhiiraanni mee amma kana ati dhiiraa ittiin baajjiidhaan maali abdiidhaan dhagaa jirtanii miti ati dhiiraa qamisii akka kee uffadheenni jennaan shiita sii fide ittiin a'us billaa mucatti waa'uma qaaqxuun beektuune udaanaantitti gadi nu udaantee udaan shibaatii meeqa guutuu nutti taphattee har'a rabbiin irra nu aansee isiniin jedha ka irra deddeebi'ee an ammallee galanni guddaan rabbii isaa gaditti sa'idoodha abdiin illee haa galatoomu. Aga fedhe ofiillee jireenya isaa olii gadi jejjeequs mucattii kana dhaabbateera. Alhamdulillah bicha Sa'id kanammoo sirritti akkuma isiniin jedhe amaanaa isinitti haa ta'u du'aa'ee godhaa fi dhugaa rabbi ilmoo isaatiin wal isaa agarsiisu jireenya isaa boorofte kana haa qulqulleessuuf rabbiin haasida hunda irraa haa qabu isiniin jedhaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Egaa asirraa waa hedduullee ni barattu jechuudha. Badaas ni barattu gaariis ni barattu. Maal inni badaaf gaarii yoo jettan gaarummaa barattan namni yeroo mara waan gadhee hojjetu namni yeroo mara daandii jallaarra deemu deebi'ee jalluma ta'a. Yaani bakka hin taanetti kufa bool'an hin taane seenaa namni karaa keerii namni haajaa yaa'anii bareeda dalagummoo rabbiin irra aansaa. Alhamdulillah rabbiin alamin caaltuun keenya irra aantee rabbiin ishee gammachiisu ammallee aga dhumaatti. Rabbi jireenya ishii boora isanas haasirreessuu fi egaa wanti namtittii kana asirratti dhumata jedheen abdii guddaa qaba. Rabbiin ammallee iddoo deemtutti ishii haa salphisu salphoodha kuni kabaja namaan qabdu rabbiin qabdu ofiin qabdu amantaa ishiitiin qabdu fuula hidhattee akka nama kunoo yaani mujriima jechuun ishuma jechuudha kan fuula dhofkattee jechuudha. Waan feetes gootee asiinis baatee achiinis buutee alhamdulillah qabamtee jirti. Lan akka kiyya namni gammadan laahi godhaa ani hedduu tokko gammade waan qaaqullee wallaalee jira. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya isiniin kunis warri nu faana dararamtanii warri nu faana cinqamtanii hojii maadaamii wajjiniin wanti caaltuun kun isin dhibee akkana halkanii guyyaa cinqamaa turtan rabbi baga cinqii keessan isinirraa buusee yaadaaf muraada keessan cinqama yoo qabaattan immoo ammallee isinillee hunda keessaniifuu rabbi keerii godhee isinirraa haa buusu. Namoota ilmoo hawwitan namoota jireenya gaarii hawwitan namoota immoo jireenya namaafis waan gaarii hawwitan rabbi jireenya gaarii isiniifaa kennu warroonni jallina yaaddanis rabbiin karaa keeriirra isin adeemsisu jechuu barbaada. Galatoomaa jiraadhaa isiniin jaaladha hunda keessanuu isiniin jedhaa hordoftootaaf kabajamtoota keenya guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti alhamdulillah.